Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruuftuuf har'a kan waliin ilaallu cuunfaa boqonnaa kan tokko waliin ilaalla. Haga xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Tuuta lakkoofsota raashinaalii kanaan kan barreeffamu jechuudha. Qaadhaan barreeffama. Kun tuuta lakkoofsa raashinaaliiti kan nutti agarsiisu jechuudha. Bifa kanaatiin kan barreeffaman lakkoofsi raashinaalii A irra baatiin kan barreeffaman baan A fi baan jechuudha. A fi baan miseensa intiijeriiti. Miseensa intiijerii ta'anii baan immoo miti walqixa 0 ta'a jechuudha. Hariiroo tuuta lakkoofsota lakkaawwii, tuuta lakkoofsota hundaa, tuuta lakkoofsota intiijerii fi tuuta lakkoofsota raashinaalii hariiroon isaanii kanadha. Kana jechuun tuunni lakkoofsaa lakkaawwii qixa tuuta lakkoofsa hundaati. Tuunni lakkoofsi hundaa qixa tuuta lakkoofsa intiijeriiti. Tuunni lakkoofsa intiijerii qixa tuuta lakkoofsa raashinaaliiti jechuudha. Yookiin immoo tuunni lakkoofsa lakkaawwii qixa sirrii tuuta lakkoofsa hundaati. Tuunni lakkoofsa hundaa immoo qixa sirrii tuuta lakkoofsa intiijeriiti. Tuunni lakkoofsa intiijerii qixa sirrii tuuta lakkoofsa raashinaaliiti jechuudha. Xaan lakkoofsa raashinaalii yoo ta'e gasirriidha. Akkamiin barbaaddu jechuudha. Kanaan kan isin barbaaddan. Gasirrii yeroo barbaaddan kanaan kan isin barbaaddan jechuudha. Gasirrii lakkoofsa raashinaalii yeroo barbaaddan. Lakkoofsota raashinaalii wal madaalchisuuf mallattoolee isaan kan fayyadamna irra guddaa walqixa yookiin irra xiqqaa fayyadamuudhaan ta'a jedha. Egaa yeroo wal madaalchiftan lakkoofsota raashinaalii tarreeffaman tokko yeroo wal madaalchiftan isaan kana wal madaalchiftu jechuudha. Mallattoo irra guddaa walqixa yookiin irra xiqqaa jechuudha wal madaalchiftu. Viidiyoowwan darban keessatti waliin ilaalaatii turre isaan deemtanii ilaaluu dandeessu akkamitti akka wal madaalchifnu jechuudha. Sarara lakkoofsaa irratti lakkoofsi raashinaalii gara bitaatti argamu irraa xiqqaa lakkoofsa gara mirgaatti argamuuti. Kana jechuun sarara lakkoofsaa ni jira. Sarara lakkoofsaa irratti yeroo tarreessan lakkoofsa raashinaalii xaa yoo jettan asii isa kana immoo yaa yoo jettan inni gara mirgaa jiru jechuudha. Inni gara mirgaa jiru inni kun gara harka keessan mirgaa jiru guddaadha. Inni kun immoo xiqqaadha jechuudha. Inni gara harka keessan bitaa jiru xiqqaadha. Inni gara mirgaa jiru guddaa ta'a jechuudha. Lakkoofsota raashinaalii tartiibessuun lakkoofsota wal madaalchisuun xiqqaa irraa gara guddaatti yookiin guddaa irraa gara xiqqaatti barreessuudha. Lakkoofsota raashinaalii wal madaalchisuuf karaalee adda addaa gargaaramuu dandeenya. Egaa lakkoofsota raashinaalii wal madaalchisuuf karaa adda addaa gargaaramuu dandeenya. Isaanis isaan kana. Isaan sadan asirratti jiran kanadha. Isaanis maanni waamsisaa lakkoofsota raashinaalii wal fakkeessuun waamamaa isaanii wal madaalchisuu jedha. Maanni waamsisaa lakkoofsota raashinaalii sun wal fakkeessitu sana booda immoo waamamaa isaanii wal madaalchiftu. Isa kamtu akka caalu wal madaalchiftu jechuudha. Isa kamtu xiqqaa isa kamtu guddaa jettanii erga waamsisaa isaa wal fakkeessanii jechuudha. Inni lammaffaa immoo gara deesimaal jijjiiruun diijitoota wal madaalchisuu. Lakkoofsa firaakshiniidhaan jiran jechuudha. Maal gootu gara deesimaalitti jijjiirtu. Gara deesimaalitti erga jijjiirtanii wal madaalchiftu jechuudha diijitoota achi keessa jiran sana. Sarara lakkoofsaatti fayyadamuu fi kan kana fakkaataniinidha. Inni sadaffaan immoo sarara lakkoofsaa fayyadamtanii wal madaalchisuu dandeessu jechuudha. Lakkoofsota raashinaalii. Qooyyaboonni ida'uu, hir'isuu fi baay'isuun lakkoofsota raashinaalii hin alaga'umsa. Hiruun jechuudha hin alaga'umsu. Hir'isuun lakkoofsota raashinaalii bifa ida'uutiin ibsamuu danda'udha. Hir'isuun jechuudha lakkoofsota raashinaalii bifa ida'uutiin ibsamuu ni dandeessu.
kun akkuma argitan asirratti A irraa B bifa ida'uutiin kaa'uu dandeessu. Kana jechuun A ida'uu B negatiiva B cuftuu keessatti jechuudha. Bifa kanaatiin kaa'uu dandeessu. Hiruu fi baay'isuun lakkoofsota raashinaalii keessatti waliif garagaltoodha. Waliif garagaltoodha jechuudha. Hiruu fi baay'isuun waliin ilaallee turre viidiyoowwan darban keessatti jechuudha. Gadi fageenyaan hiruu fi baay'isuun lakkoofsota raashinaalii keessatti waliif garagaltoodha jechuudha. Kana jechuun 2 irra 3 garagaltoon isaa maal? Kan 2 irra 3 kan garagaltoon isaa 3 irra 2 jechuudha. Lakkoofsonni raashinaalii kamuu ida'uu irratti masaanuu qabu jedha. Lakkoofsonni raashinaalii kamuu ida'uu irratti masaanuu qabu. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo sattaanuun Gilgaala keessa deebii boqonnaa tokko waliin ilaalla. Yaadaa fi akkasumallee bakka gaaffii isinitti ta'e bakka isiniif hin galle koomentii jalatti na barreessuu hin dagatinaa. Nagaan naa tura.